Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak sinin jenna. Har'a guyyaa irraa kunis guyyaa Jummataati. Jummaa Mubarak sinin jenna. Eid lama Eid guyyaa Jummataati fi Eid Arafaati. Eid Arafaati sarara guyyaa jaffaa jirra. Guyyaa Jummata Eid bagatti sinin gahe jenna. Walmaan bagatti nun gahe. YouTube na kunis kan inni tattan sinun beektanii ka ummatu jaarii deenya kana amma ka torban taka ga'uun dhabnu qilleensa irratti ol hin baane tanaafuu gaawaa Eidatti jirra shaakalli Eidatti ol hin baane jechuudha. Kun warra sinii dhufnee hin jira amma kaayi nama ziyaaruu fi geelota kiyya biratti deemna. Geelonna kiyya sun iseen nyaatanii Oromiyaadha jedhamti. Isiinis kaakaleessaa sultatti turte. Amma Ahmadii fi Oromiyaa biratti deemuuf deemnaa jechuudha amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak isin jecha daawwattootaa fi hordoftoota ummatu jaar arragaa kunoo egaa keessummaa kalee nu biratti sun gartanii obboleessa kiyyaa isaanii dhufee osoo an dhaqee takkaa hin ziyaarin isaan qaanyiitii dhufanii asina ziyaaranii kanarra guddaa takkaan sinjaa arraan tana dheeneetii firraa laallee achi ollee inshaallah jechaana takkaan sinjaa daawwattootaa fi hordoftoota ummatu jaar hanqaa viidiyoo tanaa dhummaa viidiyoo tanaa nufaana turaan isin jee ummatu jaarjii kunoo yaa ofiyyaan arrachitti. Mana isaatti deemnaa mana deemnu sunis obboleessa maamee Oorooti. Obboleessa isaa guddaadha. Osoo nuti dhaynee laalii warri sarara xixiqqaa kaleessa dhufee lafan nu qabee saniifuu gaa'ee amma kaadhayneeti isa biratti isaa fi Ahmadii fi Aamee fi Oromiyaa biratti yaaneeti isaan biratti xiqqasoo ziyaarree jechuudha. Achi ollee galgala dhufna inshaallah rabbi jee. Inshaallah isaan bira ollee akkasitti as dachaanaa jechuudha. Kai gaamman yaana kalaas. Nyaana yeni taati. Inshallah. Maaliif isaan sala isaan dhufanii as nu bira olanii deemanii jecha laannutu haayee bira dhaquu qaba jechuudha. Maaliif obboleessi guddaan osoo nama bira hin dhufne obboleessi xiqqaan bira dhaqee Eid Mubarak akkamii darraa akkamii jirtanii jee haa ziyaaruu qaba. Laakiin immoo osoo nuti biraan dhaqeen dhufee lafan nu qabee jechuudha qaanii teenya har'a kaa bira dhaynee haa nutis ziyaarree isaa lachuutu Oromiyaa fi Oromiyaanis geeleetii jechuudha. Geeleetii yaqaalii lubbuu jechuudha. Ahmadis obboleessa maamee Oorooti. Akkasitti haa isaan biratti sayyaanee har'a achi ol deemna. Hanga viidiyoo tana sadhumaatitti nu faana turaan sinin jaa. Oromoo yaqaalii viidiyoo kanas waan haaraa ta'e jechaadha. YouTube kun haaraa ta'e jechaadha. Kajalatti like share nu godha. Nu bira dhaabbadhaan sinin jaan wal malee maal qabna miti nuti Oromoodha. Hawaliin guddifne eenyu guddifna. Saniifuu waan taateefi Oromoo teenya qaaliin nu guddisaan sinin jaantu sin malee wanta kan qabnu sinis waan malee wanta kan qabdanii saniifuu nu cinaa dhaabbadhaa nu guddisaan sinin jaaga jallotti. Nama biraatoo guddiftanii Oromoo teessanuu guddiftan rakkoo qaba. Dhiiguma keessattuu sinitti aanaa saniifuu keenya ilaaltanii biraan dabalinaan sinin jaaga jallotti yaa. Like, share, subscribe godha. Nu bira dhaabbadhaa. Bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa osoo hin jajjabeessan nu sin jabaannaa. Kaahina sin cinaa dhaabbatu baatan eenyu nu cinaa dhaabbatamaa wal malee hin qabne jechaa nu cinaa dhaabbatanii jajjabeessan nutis akkasitti itti fufnaa jechuudha. Nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaan siniin jaa. Turaan siniin jaa gochuudha innis viidiyoo sinii marreeti. Kaakanatti aanu sinii lakkifnaa inshaallah. Hanga achidha nutti kaayi nagaatti nu jiraadhaan siniin jaa amma mana isaatitti deemna. Maaliif haaluma jireenya biyya namaa tokko nama godhe haalli jireenya biyya namaa namni wal bira dhufuun dadhabuu namu kamafi jarrakkata malee hojii rakkanne dalagatti taa'uun yaanii jarrakkatan malee jiraachuu hin danda'an jechuu biyya namaa keessatti. Sanumaaf adda dhabamne malee mush waan biraatiif adda hin dhabamne wal jibbiisanii miti. Namni biyya namaa namuu qarooma mana namaatti biyya malee waan biraatiif miti gaarraa haa guyyaa Eidati Eid haa ijaazadhaa irratti qabna. Sanii farraa wal bira argamnee hunaa mata keessaarraa waliif dhufne. Gammachuudhaan koo hafun Eid godhu jirraa jechuudha.
yaa galeetanii bara waan biraatiin turre leela garuu kan biyya namaa tana keessa namni akka dhufe waa hedduu fa'aa argaa tarmaa fa'aa akka tedda nu bachiisee akka dhaggeelintii takkas taaribana biraa kuttee. Tamtu kote taaribi si bira. Geetii roza takkaa taaribana biraa kuttee sababa fa'aa gaddee talmaa taaribana biraa kuttee. Wayaanu kuban qabu kaayyee mee kun oola laare waa takka kuban qabu jechuudha akka geenya si taariba kutte seeniin beekaisisi bas gaa'isiin irra beekaa isin maan beekaa jechuudha. Deemte si tanammaan dhaga'u jechuudha hin dhageenye jechuudha romaan dhageenye malee. Amma siin naa himte malee maaliif namni biyya namaa jiru kun waan takka na beeku. Guyyaa erfti qaban guyyaa tokkotti kana wal bira dhufanii waa hundaafuu wal salaamanii waa hunda yaadaa lubaa malee waa takka irraa quban qaban jechuudha. Bakkalaa kana fa'aa akkana nu bachiise malee waan bannu leela. Yaada hedduu keessa na galchite garuu kanumatti yooma kana keessa na dhiiftee na biraa kuttee. Sababa fa'aa yaadu jira jettu beeleetii. Laa isiinis kaayirabbi bakka deemsan nagaa naa geessu. Nutis kan inshaallah asumaa du'aayii goonaa fi guyyaan kunis guyyaa jummataati. Jummaa mubaarak siin jecha iidu mubaarak siin jecha iida lama jechuudha guyyaa iide jummata guyyaa iidatii fi iida rafaati jechuudha guyyaan kun. Iida jaffaa guyyaa iida jaffaa jirra jaffaa guyyaa jummataa jirra. Kun haarraa inshaallah du'aayii goonaa fi isiita deemtes bakka deemte rabbi si haa ga'u yaada muraa isiitis rabbi haa guutu. Nu hundaafuu rabbi yaada muraata keenya nu haa guutu siin jedha. Wallahi dis Rabbi nagaa naagisu daawa goona fi maal goona ta'e garuu hedduu nu biraa deemuudhaaf garuu seenaa hamtuu faana bira. Ummi tujjaa jechuun gaa nama kan jabaatii fi nama akkama obsa qabu jechuudha ummi tujjaa. Dubbisi gaazexee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti wal malee maal qabnaa miti cinaa dhaabbadhaan guddisaan siin jedha. Marwa maasha Allah wala zikra زي اسمه Audio Jungle.